wantoonni ani barsiisu kuni fedhii dhiiraa jabeessuufis tahee cimsuu akkasuma mootuyyuu dhukkuba sombaa tiruu sammales jechuudha dhiibba dhiigaa hedduu kan nu gargaarudha. Dhiirri keenya yeroo ammaa dargaggeessi jaalallee isas tahee haadha manaa gammachiisuuf jecha qorsoolee garaagaraa faarmaasii irraa kan oolfatu kun miidhaa adda irraan geessa. Garuu qorsoonni kunniin fedhii isaa tursiisuufis tahee jabeessuuf isa gargaara. Maaliif nu fayyada? Mee karaa kamiin fayyadamna? Akkasuma obboleeyyan kiyya maal fa'aaf nu barbaachisa? Dhukkuba tiruu yookiin simbira halkanii kintaarotii gara gogiinsa maali wantoota garaagaraatiif nagaafataa jiran wantoonni kunniin jechuudha. Kanaaf hundummaa asuma keessatti argattu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo warroon amantii biraa qabdanis jirra jirtu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaafii keessanii farras inshallah ta'ala deebiin deebi'aa sadee yaada. Inni tokkoffaan warroonni shunfaa jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Hammata jechuun qumbii jechuun maal jechuudha jettanii fi ani yeroo viidiyoo hojjedhu suuraa wantoota kanaa loqodni afaan Oromoo kutaa 11 keessatti loqoda garaagaraa waan ta'eef jecha guutuu isaa isinitti agarsiisu jechuudha. Suuraa isaa uf cinaa yookiin gubbaa kiyya kaa'uun kan isiniif hojjedhuudha. Achirraa fakkeenyaaf yoo shunfaa jedhe mallattoo shunfaa kan kaa'uudha. Hammata yoo jedhe mallattoo hammataa kan kaa'uudha. Qullubbii yoo jedhe qullubbii kan kaa'uudha. Kanaafi wanna guutuu isaa achumarraa argattanii firiin kun biyya keenyatti yookiin ganda kiyyatti naannoo itti daldee guddadheetti maal jedhama kan jedhu yaannee hubannee yaadachuu dandeenya hin yaadattanii dhugaa qabdan hundi keessan kan jiraattan biyya Arabaatii mana Arabaatii jireenya Arabaatii wanni hundi hin irraanfatama hin dagatama garuu wal yaadachiisuufis taane asuma keessatti kan argamudha hin yaadanna inshallah ta'ala isiniin jedha. Itti aansuun jechuudha karaa kamii warri fayyadamne jettanii karaa kamiin irra bu'aanuu qabu warri jettanii fi karaa dhugiitiinis akkasuma karaa aarfannaatiin akkasuma danfiftanii saafaa keessatti keessa taa'uunis hedduu isin fayyada karaa nyaataniitillee jechuudha daa'ima wajjin nyaachuun fakkeenyaaf namoonni tokko tokko gaafii wal fakkaatan gaafattanii fakkeenyaaf akka fakkeenyatti isinii hime hammata dabalatee shunfaa dabalatee qullubbii absuudhaan wantoonni kunniin dhukkuba tiruu dhukkuba sombaa dhukkuba coggaarraa dhukkuba hedduuf jechuudha meeshaalee garaa keenya keessaatiif baay'ee bu'aa kan qabanidha. Dhukkuba kintaarotii kaansarii coggaarraa kaansarii dhiifa manarraa ta'a kaansarii sombaa kaansarii tiruu akkasuma dhahannaa onnee yookiin dhiiga ol garmalee ol ka'eefillee kan nu fayyadudha jechuudha. Wantoonni ani barsiisu kuni dirqama namoonni keenya hubannoo wanni hin qabne maal isinitti fakkaate waa'ee gadaamessa qofa waan fayyadutti fakkaatan akkuma arabdoonni jedhanii simbira dhagaa tokkoon simbira lamaan jedhanii nu'u fakkeenyaa fi shamarran keenya yeroo ammaa kana kan miidhamaa jiranii hoksisaa qaama saalaa yookiin infekshiniin waan garmalee miidhamaa jiranii fi ani yaada kana yaade jechuudha kan fayyadamee arge akkasuma namoonni hedduun fayyadamanii argan waan ta'eef jecha qorsa aadaa qorsa uumamaa jechuudha kan qorsa waan hundaayyuu nu fayyadu malee nu miine kan isiniif filadhee isiniif dhiyeesse faarmaasii irrallee hin jira qorichaa yoo barbaadan qoricha mana yaalaa irraa isinii fiduu danda'ani. Fakkeenyaaf hojiin kiyya dibata fuulaa irraa kireema faarmaasiis tahee filatamaa kan ta'e akkasuma waan mana keessa fayyadamnu san malees jechuudha karaalee garaagaraatiin fuula keenya miidhagsachuu akkasuma bareechifachuu wantoota hedduu laaffifachuu kan dandeenyudha. Bakka maadaatii gurraacha akkamitti akka ofirraa balleessuun akkamitti akka kaachifnu jechuudha. Kanneen hunda dabareedhaan hojjedha garuu jechuudha wanni nu beekuu qabnu asirratti qorichi faarmaasiillee kan nu barbaachisutu jira kan nu barbaachisnetu jira akkasuma kan mana keessallee kan nu barbaachisutu jira. Dirqama jalqaba wanni nu beekuu qabnu waan nurra jiru kana beekuu qabna. Fuula keenyarraa fuulli keenya maal ta'ee beekuu qabna. Qaama saalaa keenyarraa qaamni saalaa kiyya maal jedha sadarkaa kamirra jira kan jedhu beekuu qabna. Kanaaf warroonni dhukkuba tiruu akkasuma immoo dhiiraafis jettanii gaafii na gaafattan dhugaa rabbii jechuudha. Asirratti wanni gadi fageessee isinitti himuu barbaadu dhiiraafis baay'ee gaariidha. Qorsoonni an himu kuni ani yoo naa danda'amee jedhe
du'aayina kadhadha rabbiin akka haala nama mara naami jeessu nama dhiiraaf biratti barbaadee jechuudha torbaanitti al tokko dhimma dhiiraa irraa kan dubbatu hojjechuuf yaalii godhaa jira isinis du'aayina godhaa akka rabbiin gargaaru maaliif jennaaniin akka kenna yookiin dubartii bakka dubartii bu'ee ka dubartii irraa bibittinneessee himuu kana ka dhiiraa himuu hin danda'u dhiirumarraa tola waan taheef akkasii qorsoonni nama dubbadhu wantoonni amma isin fayyadamaa jedhe dhiirri aarfachuu osoo hin tahin saafan naqee keessa taa'u osoo hin tahin yookiin taarootii wantoota ammaan isiniin jedhe kana saafatti naqee keessa taa'uu hin danda'a jechuudha dhiirrillee garuu kintaarotii somba tiruu coggaarraa dhayannaa onni dhiibbaa dhiigaa sukkaara fedhii walqunnamtii saalaa dadhabiinsa fedhii walqunnamtii saalaa yoo qabaate tahe dhiironni wantoota kanneen irra jechuudha karaan inni ittiin fayyadamu nyaataan karama dubartiin fayyadamtuudha fakkeenyaaf absuuda daa'imaa walitti makee kan fayyadamuudha shunfaa aananii fi daa'imaa waliif makee yoo ji'a tokko fedhii rabbiitiin fayyadame fakkeenyaaf furmaata guddaa fi furmaata cimaata keessattuu qeerroodhaan keenya yookiin dargaggeeyyiin keenya kan yeroo ammaa jechuudha jaalallee ofis tahee haadha manaa ofii gammachiisuuf jecha farmaasii irraa qorsa garagaraa wantoota garagaraa fudhatanii jechuudha dhugaa rabbii farmaasii irraa bitanii fedhii ofii jabeessuuf yookiin fedhii ofii tursiisuuf fayyadamtan rakkoolee garagaraatiin kan isin saaxiluu fi miidhaa adda addaa keessa kan isin seensisu booda deemee jechuudha dhugaa rabbii miidhaan kun isinitti yoo baay'atee jedhe dhibee biraatiin illee isin saaxiluu mala kana males jechuudha adeemsa keessa yeroo hedduu yoo kan fayyadamtan tahe wanni kun deeme booda dadhabiinsa jireenya keessanii yookiin gaa'ila keessan dhiiga gaa'ilaa kan raawwatu taha kanaaf dhiironni kennallee qorsi manuma kenna keessara dubartii qofaaf osoo hin tahin dhiira jechuun obboleessa kenna abbaa manaa kenna waa hedduu jechuudha kanaaf hundi kennaayyuu gadi qabnee gadi fageenyaan waan kana sirriitti xiyyeeffannee irratti hojjechuu fi barachuu qabnaa isiniin jedha obboleettii takkatu jira abbaan manaa kiyya ani naaf hin galle bakka sanitti dhangala'oo isaa tahee hin beeku obboleettii gaafii as keessa si deebisuu barbaaduun dhiirrillee jechuudha hin jira guyyaa tokko akka carraa tahee waan ajaa'ibaa wayii dubbisee warroonni gaa'ela qabdanii yookiin jaalallee keessa wajjin walqunnamtii saalaa raawwattanii daqiiqaa 20 yookiin jidduu 30 jidduutti erga walqunnamtii saalaa geessitanii yoo dhangala'oon sun kan isii gubu tahee yoo isiin dura hin qabaanne rakkina dhiiraarraa yookiin ammoo abbaa manaa bishaan isaa suni kan bakteeriyaa maqaa isaa dhahanii jechuudha kan isarraa jechuudha yookiin ammoo tuyyuu infekshinii inni qabuudha mana yaalaa dhaqanii saffisaan laallamuu qaba jedhanii barreeffama akkasii argee dubbisee tureeyyuu kanaaf obboleeyyan kiyya jechuudha warroonni dhiiraaf qorichi kun hin ta'uu jettanii wanni isin yaaddan tokko hin jiru hedduu barbaachisaadha infekshinii balleessuuf ta'e dhiirrilee infekshinii hin qaba akka kennaa kana baay'ee miidhullee baatu hin qabanii daddabarsuufillee saffisaan kan deemu jechuudha irra caala dubartii caala dhiira infekshinii kan daddabarsu kanaaf akkuma amma isiniin jedhe wantoonni an haga ammaatitti himu kun dhukkuba tirus tahee onnee akkasuma ammoo dhayannaa onnee isinii jechuu barbaade coggaarraa madaa sombaa madoolee garaa keenya keessa mar'imaan qulqulleessuu fi qoricha amma isinitti hime kallattii nyaataatii fi kallattii dhugaatiin akkasuma fedhii walqunnamtii saalaa dhiiraa tursiisuufis tahee jabeessuu fi kan baay'ee nu gargaarudha isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo hunda isaatu iyyuu addaan baasnee sagantaadhaan dabareedhaan hojjechuun irra filatamaadha. Kanaafi gaafii keessanii fi gaafiin keessan baay'eedha dhugaa rabbii ani bilbilallee jechuun gaafii keessan koomantii barreessee waraqarraa dubbisuu hin dandeenye kama keessaa mata qabadhe isinii dubbadha akkasuma bilbilallee tokko waan fayyadamuuf jecha bilbilarraa laalee koomantii keessan isinii ibsuu hin dandeenye asumaan of kolchaa jedha warroonni gaafii baay'ee qabdanii gaafii baay'ee na gaafattan inshaallahu ta'ala yaalii godhee qopheessee kan isiniif deebisuudha gaafiin keessan akka deebi'u abdiin qaba kana malees jechuudha isinillee naaf beeka akkasuma naallee hubadhaa mana arabaa hojjetaa viidiyoowwan hojjedhuuf jecha xiqqoo natti jajjabaataa yeroollee horachuu itti yaadu sammales jechuudha waa'ee fayyaa irratti waan hedduudha jechuudha kanaaf isin ammootu iyyuu subscribe gochuun like maaliif viidiyoo like hin goone like godha viidiyoo yoo laaltan subscribe warri hin goone subscribe godha nagahatti horaa bulaa